Hordoftootni kabajamuuf jaallatamoo waa'ee Kumu app isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. TikTokin cufatus Kumu appiin isiniif jira. Gara Harboor miidiyaa koottaatti hordofaa. Egaa hordoftootni qaalii kabajamuuf jaallatamoo har'a waa'ee appilikeeshinii tokko wal isin barsiisa. Appilikeeshinichis Kumu jedhama. Innis faayidaan isaa akkuma TikTok irratti bu'aa argannu bu'aa irraa argachuu dandeenya. Appilikeeshinichi kun haaraa eegalee jira. Kumu koottaa join godhaa, galmaa follow godhaa. Ammame akkamitti eega Kumu bananne booda appilikeeshina kana akkamitti profaayilii waan tokko sirreessinaa ilaallu. Banachuu isallee viidiyoo yeroo lammataatiif dalageessiniif maxxansaa. YouTube Harboor Online School jala dhaqaatii hordofaa. As biranii tuqnaa profaayilii keenya sirreessuudhaaf warri banannee jiru jechuudha. Profaayilicha erga iddoo san tuqne booda ishee tana tuqna jechuudha. Xiyya tana akka tuqneen ammallee maal bira tuqnaa ishee tana tuqnaa asitti tuqaa sadii tana. Tuqaa sadii kana akkuma tuqneen edit profile kan jedhu kana ni tuqna. Erga cuqaasnee yookiin immoo tuqne booda gara keessaa dhufnee maqaan keessan isa kana, username keessan illee isuma kana jechuudha. Maqaa waan barbaadan moggaaftanii anam Harboor Media jedhetuma moggaasa. About me jedha. Waa'ee kiyya irraame waan tokko isiniin jedha jechuudha. Education kan jedhu kanallee ni filadha. Comedian kan jedhu ni filadha. Isaan kanniin select godha jechuudha. Maalifi about me kana waa hedduu keessattuu an education irratti xiyyeeffadha waan ta'eef fitness ifaa isaan kanneenis ni filadha. Ani irra caalaa kan xiyyeeffadhu garuu aartii fi entertainmentii fi educationidha. Educationii keessatti waa hedduu argachuu dandeenya waan ta'eef mee al tokko waan filadhe kana hunda waliin ga'e select godhee gama keessan dhufa. Filadhee xumuree jira already. Websaayitii fidiitii maxxansinaan jira. As biratti websaayitii kamiin maxxansaanii YouTube kiyya bira deemee fidee maxxansaa. YouTube kiyya bira ni dhaqaa. YouTube bira erga dhaqee booda websaayiticha YouTube kiyya copy godhee fidee maxxansa jechuudha. Maaliif jennaan YouTube kiyya wal qabsiisuu barbaada waan ta'eef. Kanaaf YouTubicha bira dhaqee jira. Chaanaalii tuqee jira. Achii xumurarra dhufeetiin about biran dhaqa. Gara olii ol dhoofeetiin isii tana copy godha jechuudha akkuma jirtutti. Copy godhee fudhadhaa copy linkii san booda appilikeeshinii bira deebi'a. Iddoo website jettu na gadi qabee paste godha jechuudha. Isa kana wal qabsiisuu barbaada. Email kiyya isuma kana haa ta'u rakkoon qabu. Mobile kiyyallee yeroo barbaadetti itti guuta jechuudha. Guutee haa dhufume. Iddoo kana dhufnee Itoophiyaa kan jedhu kana ni tuqna jechuudha. Ni jijjiirra biyya feene irra galchina. Ammaaf an Itoophiyaa marra galchee biyyoottan filannoo hedduutu jira. Itoophiyaa irra galchee jira. San booda bilbila keenya ni barreessina. Koodiin nu barraa send kan jedhu ni tuqna. Koodiin kallattiin na ergama jechuudha. Gara maalitti you have reached your SMS limit, you can retry in 24 hours jedha. Kanaafuu sa'a 24 keessatti deebi'itii yaalii naan jedhaa jira. Al tokko yaaltan jechuudha. Haala kanaan isin tursiisa. Hanga miseejin isin dhufu eeguu qabdu jechuudha. Erga kana raawwannee booda mee amma nuti maal goonaa bira dabarra jechuudha. Facebook wal qabsiisuu barbaadan Facebook isii tana tuqxu. Kallattumaan erga tuqxanii booda gara Facebookaatti isin seensa jechuudha. Kanaaf miidiyaalee hawaasaa qabdanii wal qabsiisuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshinii kanallee akkuma TikTokiitii walumaa galli isaa jechuudha. Anamma Facebook yaa wal qabsiisaa jira kuno gara laafoo kan jedhu wal qabsiisee jira jechuudha. Ergasii kallattiin maal goonaa continue as kan jedhu kuno wal qabatee jira already asitti. Maal argina gara laafoo keetii wal qabatee jira jechuudha. Galatoomaa jedhanii adreesii teessoo yoo barbaadanitti guutuu gadi tuqxanii mail everyone eenyu akka laalullee filannoo barbaadan kana yeroo biraa bal'inaa walitti deebina jechuudha. Amma save godha jechuudha asitti. Erga save godhe booda kallattumaan iddoo profile jettu tana kunoo iddoo tana gattuqa. Suuraa kiyya jijjiiruudhaaf yoo barbaade erga ishii gattuqee booda while tan jettu tana ni tuqa. Suuraa ni filadha jechuudha as keessa. Mee suuraa filadhee dhufa walitti. Hayyee suuraa kana filadhee jira. Suuricha kana jechuudha. San booda select kan jedhu tuqa. Akkanatti naa fida jechuudha. Erga inni akkatti naa fide booda haala kanaan gadi xiqqeessee fudhachuu danda'a jechuudha. Dan ka jedhu tuqee jira. Dan ka jedhu tuqee jira. Kallattumaan suuricha naaf galchee jira jechuudha kun. Suuricha bakka an barbaadu irra naa kaa'ee jira. Haala kanaan profaayilii irra kaa'ee jira. Harboor Media jedha kun profaayilichi illee nama afurtu follow na godhee nama 47 follow hin godhee jira jechuudha. Kana fakkaata haala kanaan profaayilii keenya edit godhanne
turtii keenya itti fufna jechuudha. Eenyu wajjin appilikeeshinii haaraa kuumuu waliin itti fufna jechuudha. Kuumuun maal qabaa, kuumuun maal qaba kan jedhuuf immoo bal'inaa waliin ilaalla jechuudha. Kuumuu iddoo kana gaditti kun laayivii seenuu dandeessan jedha. Akkuma san immoo poost godhuu dandeessu jedha. Mi'aan poost kan godhu kanallee isinitti agarsiisa jechuudha. Poost godhe ammoo tana gad tuqe. Kuumuu gadi tuqxu. Egaa hordoftoota naqaalii kabajamuuf jaalatamoo kuumuu aappii akkamitti akka banattan akkamitti akka fayyadamtan isinitti agarsiisa. Viidiyoo lammaffaa hordofaa. Horaa bulaa deebanaa.